ها انا مبيكوني جوان جوان انا جوان انا جوان ليش انا جوان انا جوار جوان هذا انا جوان انا جواني international ati marra ko qaba deemtee gaafattu ايش كتاتي لما فهماني كتاتي كتي بيجانغا نتامرا ayee adabbii lammaffaa gabaatee oromoo laaltee dheeyxeetumatti maramte jechuun silkii keessee تبلى لها زوري لفنا قدو ايش كتاتي سدفا sadii bar اوكي سادي متي لما sadaffaatti siixeetiti hin wallistaa akkana ni jaalanne beektaa hin bar amma qoishi oromoo tokkichumatti hangadi ba'ee marama ayee waan takka ittiin himtu osoo ittiin himin silkii bikka takka silkii namni sii qabuu qaba garuushi na wal ingilaayitiin jira ringilaayitii ilaal duuba garagalchi silkii kaayyadhu deemi usteetuma dheeyxee itti fiideetuma maramte jechuun sigala itti himuun hin ta'u. Itti himuun hin ta'u laal yoo afaan kee haasawite ni garra nuti. maatte Deemayi eewutan marama bee Oromoo afaan Oromoo haasa'u dhiiraa ta'u dubartii haa ta'u bifa warra Oromoo taanii haasa'u. jiranitti maramu warra taanii jiranitti Akkamiin namni taa'anitti maramuun ni taare? injiru kaan mana nasi nukatti darbu Hayyee huna sun Oromoodha. Sun Oromoodha achi bira. ooy kaayishi dhaqee manitti marama Laal maa dhageessistaree hin ta'u dhageessisuun. haa Hin dhageessisin haa. hin dhageessu kaay namoonni jiru kanan maramaa seekan Silkii gamana gabi mul'atanii hayyee xiqqisho silkii tolfadhuuti fiigiiti. Laal numa fiidetuma itti maramta laa cal jettee itti maramta. Itti maramteeti sagalee dhageeffadhu. Micoon tun hin dhageessu. Laal waan takka balleessi irra deebita laal. Na dhaga'i. namoonni jiru kaayishi Mataa jabaatti bar. Way mataan jabaatti micootan. Na dhaga'i dura. Na dhaga'i laal maal gootanii beektaa? Fiideetti maramteeti akka nuti asitti dhageenyu sagalee ol kaastee obboleessa kiyya natti fakkaatte obboleessa kiyya natti fakkaatte obboleessa kiyya natti fakkaatte jee. maaliif beekuma sadiin akkanatti akka xamaaree yoo tokkichuma jee maaliif Deemde kuma sadii barbaadu deemee Oromoon taa'achi jirtu tun fayyaaleetti moota akkamii ilaallaa deemee ta duubaayituun. ababaa sadi guutaa gaa'es ababaa sadi Gaa'e ababaa sadi guutaa Gargaara. akkatti dabamaa jirra sin ababaa guutuu dadha manni namni beta'e aradiisi lafaan buusuun ilaalame deemta. ababaa keeyani ababaa sadi ooy kaama nama Biiftu akkana miti laal ati amma akka nama fiilima dalagu tokkotti akkami poostara ittuma fiideetuma irratti itti maramta shii kaza sagalee ol kaase akka dhageenyuuf obboleessa kiyya na fakkaatte no ati obboleessa kiyya jettaan malee na fakkaatte ishi hai maati ooy kaadhu kun namumti ay zorban maal tanne silkii tana na harkatti ijoolleen ijoollee arabaati biiftu maal andabamtu laal akka isii laali waan akkam beektu bara intal ittiimtee jirti laaliin naannati laali intaane kun intaane kun maate akkasiin hin jenne intaanis jammar kuno warra achi bira taa'u jiran san akka maraatutti fiideetuma irra goggooydan siin jee baran no kitaatidha dhume bakka ana
Hinta ittiin ta'e jirta biiftu ittiin Wai ta'e maite. ittiin ta'e bar. Aishi amma akkamiin godhare? Laal fiidee suma osoo waan takka hin dubbatiin aslan kaameeraa ilaalaa jiran ijoolleen sun. Angurri na dudai. Ha? Qoy namni takka asiin haa dabru. Guys taap koppiilinki godhaa hamoonu. Maaliif hin dhiisu adabbiidha. Hin dhiisu adabbiidha moodheen adabu jiraan jedhamu namni too wal gargaara. Mati. Maati biiftuun maaliif Oromoon amma Dubaay jettu namni tiktaakiin fayyadamne ni jira namni hin jiru. Na tigi ne de fitate mi adabbi? Fakkaadii isin adabamne yoo bakka maal godha adabamuu diddee. Aishi kina mati la. Ay amma agarte miti. Wai gurri na dana zagai. Samu gurri sin dhaga'u si jammar nama gurran dhageenye hojjaan geemii taphachuun qabu baraa sama muko si jammar gurri sin dhaga'u baraati. Ma nene ala wanni hiyyaa ture akkamitti naga dammoo asitti astuuni lari baasarti geetan namni kumni dhibbi tokko kun taap godha shi sangon natti mi amma fitadhe adabbi Fitattee ayya kana yoo si hool. Gaayis amma wal gargaara. yoo isaan jechuudha inuma faamiliin kee kun ilaala daffareen jedhaani jechuudha kumuma kudha sii kennaniituma na adabsiisa. Habibti nama kuma kudhaniimti leencanaa kan nunin qabaa war faamilii anaa tiktookii irra baati sadi gutuun jirre. Amma garuu amma sinjee mamma isa dhiisnee amma sa'aatii kanatti kooyinuma kuma shasii kennaniituma dabiliidhaan kuma lama baay'isamini kuma dabiliidhaan lama baay'isamini reegaa iska mee faamiluma kiyya kanaan nan bu'u. Taap godhaa hundi keessanuu gaayis. Taamul gargaara. Haay geemidha gaayis haadhummaan haadha. Gurraacha kana keessa na baasame taap godhaa hundi keessanuu. Guys, tap godha. Wallahi an geemii irratti safaadhaan beeku. Mataan isii dhaaba jechuu. Tap godha faam. Guys, dafa tap godha hundi keessanuu. Are guys, taapidhaan deema warri na bira jirtan. Guys, tap koppiilinki godha shi hundi keessanuu. Taapuma kana maaki bira na dabarsaa guys. Maakuma bira na dabarsaa guys. Then let's go. Yalla faam tap godha shi. Let's go hundi keessanuu taap godha. Hundi keessan taap godha guys. Dhibba sadii na dursite. Let's go hundi keessanuu. Siitu jee waan ta'eef dachii jala si naqaan amma. Hillaalti duraan siif garaa laafadhe. Ilma haa taatu malee ani illee hin akka sodaadhu. Dhaggeeffadhu adabbii gurguddaan immoo kuma kudhaniin waliin jennu. Yoomuma namichi gobosi ta'e intina xiyyaara takkitti siif haa kennu kuma kudha si haa galchu. Laash ni beektaami. Akka nama laash si nyaatetti jidduu kanaan si baasee akkasitti karra bika lamaan baafattee deemta. Haga isiin mama kisha namichumti xiyyaara takkuma si kenneetuma kuma kudha tokko si haa galchu. Kazaa booda qixaatu gurguddaan haqataa. My dear brother njemba. Kuma jaanima waan ijoollee kaa wajjin. Ingiliffaa kana xiqqoo hin dandeessu biftuun hidhii isaa irra laalu ani awwaarratuun fedhu ilmoo koo. Guys wal gargaara. Istish. Guys tap godha. Ani tanafasna. Maakisha akkami? Bareeda amma duraan fuula keetii wal fakkaata bareeda. Amma xiqqoo kun gurraacha'ee xiqqoo malee muudii xiqqoo wayii qaba. Dhagee maaliif hin tolfatiin firiitii godhadhu siin hin jenne? Saatiin qabu. Amma gabaa ayyaanati bar saatiin qabu. Yoon simoo rifeensa waan jiru ofirraa murtashi. Yesuusum tunuu guddaa taate. Asiin akkana baaste jechuudha. Namoota kaa ati kuma kudhanii namoonni nan muradha. Eenyuun naa kan kuma kudhan gaayis ta'a. Akkanatti sila nani nan barreeffata.
ati amma kam gootanii beektaa shamiiza babal'aa waan akkanaa babal'aa uffadhuuti taa'e shiita uffattee teessa barsanuu malaaxaa kanarratti. Guys, firaanii kaasta shii. Ikkoo kuma kudha yoo si galchan nan muradha geetan. Guys, wal gargaara mee. Mee wal gargaara.